dhaggeeffadhu. Ammaas dhaggeeffadhu. Dubartoonni dhiira callisu ni jaallatu. Sababni isaas dhiira callisu sana waan isaan dhagaa jirutti fakkaata. Walitti dhufeenya jaalalaa keessatti yeroo dubartiin haasoftu calliftee ishee dhaggeeffachuun warra dhiiraatiif qabxii guddaa argamsiisa. Garuu warri dhiiraa waan kana kan hubatan hin fakkaatu. Kanaas rakkina warra dhiiraa jennee waamuu ni dandeenya. Warri dhiiraa yeroo baay'ee hedduu haasa'uudhaan onnee dubartootaa booji'uudha filatu. Dogongora guddaadha waan hin taanedha. Waan qabduu fi hin qabne, kan dabree fi hin darbine hanga haasoftu cal jettee qaamaa fi qalbiidhaan osoo ishee dhaggeeffatte gaariidha. Garuu inni kun warra dhiiraatiif waan salphaa miti. Ba'aa itti ta'a. Jechoota arraba ishee irra jiran guutuudhaan ofii keetiif hin haasa'iin callisii dhaggeeffadhu. Ammaas callisii